Ashama harka fuunee kabajamoo fi jaalatamoo wammaatii chaanala kootii nageenyi koo kan kabajaa kan jaalalaa bakka jirtan maratti isin akka qabu isinii jechaati odeeffannoo baay'ee ajaa'iba ta'e isiniif qabadhee dhufee jira. Wanti kun wanna baay'ee nama ajaa'ibudha jechuudha. Maaliif jennaan konkolaataa Siinootiraakii guddaan kun yeroo jalqabaatiif jechuudha kan akkatti hatamuu isaan dhageessi namoonni haaraa taatan jiraachuu dandeessu jechuudha. Subscribe godhaa maatiin of ta'a jechuudha. Kana malees ammoo Siinootiraakii kun haala addaatiin jechuudha afaan namoota sana ukkaamsuudhaan fudhatame jechuudha. Haala isaallee isinitti hima jechuudha. Tokko lamaan maddoonni keenya odeeffannoo gahaa nuun gahanii jiru waan ta'eef isaanillee galatooma jechaati. Isin hanga xumuraatti hordofaati ceesisa muraasa booda walitti deebina. Kan jirtu kabajamoo fi jaallatamoo maatiiwwan chaanala kootii nageenyi koo kan kabajaa fi kan jaalalaa bakka jirtan maratti isin akka qabu isiniin jechaatiin viidiyoodhaan magaalaa hambisoo iddoo yakki kun itti raawwatee fi magaalaa Fiichee magaalaa godina daawwattu jechuudha. Akkasumas immoo odeeffannoo ajaa'ibaa kanan isin biraan gahaa jechuudha. Odeeffannoon kun kan raawwatee fagoo miti gaafa guyyaa torba naannoo sa'aatii 12 jechuudha. Dheengadda jechuudha guyyaa torba ji'a ammaa kana keessa jechuudha. Baay'ee tokko wanta nama ajaa'ibudha jechuudha. Namoonni yakka kana raawwatan Bahar Daar irraa dhufne jedhanii himatu jedhama. Kana malees ammoo namoonni yakki kun irratti raawwatame konkolaataa Siinootiraakii qabu. Siinootiraakii isaanii fudhatanii gara iddoo kiiloomeetira tokko galama magaalaa Hambisoo irraa fagaattu deeman jechuudha. Kana booda ergi magaalaa Hambisoo irraa xiqqoo fagaatanii jarreen caatii qaamaa jiru jechuudha. Jarri hatan kun caatii qaamatii jiru ergasii harkatti qabanii ton nuuf dhaabii ni deemna jechuudha. Makiina kee nuuf dhaabii ni deemna. Eessa deemna? Kinoo asuma dhiyoodha baay'ee fagoo miti asii gara muka xurriitti qarshii 7,000 nuufeeyi Siinootiraakidhaan muka qarshii 7,000 nuufeeyi kinooti asuma laayii jedhaniini. Kana booda ni seenani ergi seenanii mukicha fe'uu deemanii booda karaan akka hurbuu yookiin hurbumoo fagoodha jechuudha. Baay'ee nama sodaachisa jechuudha. Bosonni isaa jechuudha bosona dhuunfatamee jira. Achi nuuf deemtaa jedhaniini osoo achi deemanii jarri bakka buute isaaniitu dhabamuu danda'a waan ta'eef egaa ka jarri hin deemnu achi amma galgala kanaan akkamitti achi deemnaa sa'aatii 12 sa'aatiin jedhanii didan jedhan maddoonni keenya odeeffannoo magaalaa Fiichee fi magaalaa Hambisoo irraa nuun gahan kun jechuudha. Egaa kam ergiin deemnee jedhanii shugguxii luqqifatanii mataa irratti qabaniif jedhan jarri lachuu namoota hattoonni 4 jarri jalaa hatamus 4 jedhan. Kana booda ergi mataa irratti qabanii jarri naasodhaan gaggabanii harka itti kennatan. Kana booda harka isaanii duubatti sassalataan hidhanii akkasumas maastishiidhaan afaan isaanii goggogsanii ashaganii harka hidhamaa sana ammoo duubatti mana xiqqoo wayii karaarra kan mana shaayii fi mana dhugaatii garaagaraa itti hojjechuudhaaf ganna dhaabbatee buna ammoo humtuu keessatti hin hojjetamne keessa gashaniiton jarreen ukkaamsanii achitti bira deemanii afran isaaniitu hidhanii jechuudha. Tokkichi daa'ima ture jedhama. Yeroo kana godhan jarri makiina isaanii makiina yookiin konkolaataa ooffatanii yookiin hatanii deemanii jiru. Tokkichi daa'ima ture warra hidhame kana keessa. Yeroo kana harkisaas qallaa waan ta'eef baay'ee dhidhiittatee baay'ee waan dhidhiittatee tureef keessa bahee jedhama. Hancufas ofirratti buusee ture jedhama. Yeroo maastishiidhaan ashagamutti jechuudha. Yeroo kana waan hancufa sana ofirratti buuseef ashagaa sunillee laallaatee gadhiiste jedhama. Jararraayis akkuma ta'etti qoqqorxee maastishiise jechuudha. Harka ashagamanis jechuudha. Yeroo kana xiqqoo galgalaa ullee namootatti bibilbilanii keessattuu namoota magaalicha makiina qabanii fi akkasumas abbootii qabeenyaa dabalatee qaamotii nageenya garaagaraatti bilbilanii gara Finfinneetti makiina hedduudhaan duukaa bu'anii
kiiloomeetira hedduu ergii deemanii magaalaa Caancoo magaalaa Sulultaa ni beektu jedhee yaada. Magaalaa Sulultaa magaalota naannawaa Finfinnee jala jiran keessaa ishee tokko. Magaalaa Sulultaa osoo hin gahin Caancoo magaalaa Sulultaa seenii irratti qabatan. Ergii qabatanii namoonni lama hattoonni lama suni keessa utaalanii lamatu hafe jechuudha. Jarri afurii Frankeessa lama utaalanii lama konkolaataa wajjin qabaman. Namoonni kuni tumamaatii gara magaalaa hambisootti deebifaman. Mana sirreessattis galan. Kana keessatti wanti nama ajaa'ibu haala isaaniitiin harka duubatti hidhanii qawwee shugguxiidhaan sodaachisanii akkasumas afaan isaanii ashaganii hidhanii deemanii fi mucattiin akkaataa itti jalaa baatee lubbuun isaanii bineensi osoo nyaatiin guyyaa sana bulanii fi konkolaataan isaanii ammoo deebi'ee argamuun wanta baay'ee nama ajaa'ibudha. Egaa kanaan wal qabatee of eeggannoo guddaa godhaa. Obboloonni keessan keessattuu warri mootora baajaajii ta'ee wantoota garaagaraa warreen qabdan keessattuu kan akka mootoraa fi baajaajii yeroo baay'ee koontiraataa deemu waan ta'eef of eeggannoo godhaa isiniin jenna. Maaliif yoo jettan Ayisuusinis akkasuma warri yoo xiqqaate firri keessan mootora qabaachuu danda'a. Mootora kanaan kontiraata deemee akka alatti badee hin hafne jechuudha. Ani mootoricha qofaaf osoo hin taane lubbuu namichaatiifuu yaadda'uutan jira. Maaliif gochi jara Bahar Daar irraa dhufanii Oromiyaa irraa miti jechuudha. Jarri kuni Bahar Daar irraa dhufne jedhanii baay'ee nama yaaddessa. Karaa kiiloomeetira meeqa deemanii magaalaa hambisoo magaalaa godinaatirraa magaalaa kiiloomeetira 12 fagaattu akkasumas magaalaa Finfinneetirraa magaalaa kiiloomeetira 125 fagaattu keessatti gocha kana raawwatan. Bahar Daar ammoo kiiloomeetira meeqa akka Finfinneerraa fagaatu ni beektu jedhee yaada. Egaa kam gocha kanaaf of eeggannoo guddaa gochuu barbaachisaa. Warri konkolaataa qabdan warri hin qabne immoo nama qabutti bilbiluudhaan himaa akkasumas sheer godhaa jechuudha. Viidiyoo sheeroo gootaniif bareeda jechuudha. Waan hunda odeeffannoo kana argatu jechuudha. Viidiyoo kana sheer godhaa jechuudha. Namni kamuyyuu akka hin dabarre jechuudha. Warri yuutuubiis qabdan jechuudha. Yuutuubii keessan irratti sheer godhaa. Akkasumas warri feesbuuk peejii qabdan feesbuuk peejii keessan irratti sheer godhaa. Namni maaliif yoo jettan namni ofaa eeggatu jechuudha. Gochi isaanii kun gocha suukaneessaadha jechuudha. Dhageechaniirtu amma isinitti himee jira. Gocha baay'ee suukaneessaadha jechuudha. Asoosama isinitti ana isinitti maatii ture gocha guyyaa dheengaddaa kana raawwateedha jechuudha. Fagoo simiti. Kanaafuu namni hundi of eeggatee gocha namoota kanaa jalaa bahuu qaba. Firri keessan fira keessan simiti ilmaan Oromoo kan ta'e ilmaan Oromoo qofa simiti ilmoon addunyaa kana taate jechuudha. Gocha kanaa kun irratti raawwatamuun baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Kana malees immoo namtichaan konkolaataan jalaa hatamee namtichi afaan isheedisaan arginaan itti taaleetoon booskiraan rukute jedhu maddoonni keenya kun jechuudha. Akka odeeffannoo nuuf kennanitti booskiraan rukunaan maaliif qaama seera fuulduratti kana raawwatte jedhameetoon innis illee rukutamee baay'ee dabaddabamee jedhu maddoon odeeffannoo keenya kana maalumaaf odeeffannoo kana argatanii hin callisnaa jechuudha. Namoota birootiif sheer godhaa. Warri yuutuubii gurguddaa qabdan yuutuubii keessan irratti sheer godhaa. Maaliif yuutuubii koo ittiin guddifachuudhaaf qofa osoo hin taane odeeffannoon kun baay'ee faayidaa qabeessadha yaada. Maaliif yoo ta'an namoonni hedduun keenya yoo xiqqaate motora han qabu jira jechuudha. Han bajaaja qabu jira jechuudha. Sinotiraakii qabu jira. Han Ayisuusii qabu jira. Han konkolaataa deddeebisa uummataa qabu jira jechuudha firri keenya. Kanaafuu lubbuu nama tokko yoo baasne baay'ee bayeessa. Maaliif jarri kun yeesoo guyyaa kana qabamuu baatanii mi'eeffatanii ama dagamirraa yookiin hambisoorraa konkolaataa hinattanii nuun jedhanii namatu nu erge jedhanii jechuudha. Akka soban ta'een beekamu akka qaama seeratii fi eeruu kennanitti jechuudha. Yeroo ammaa kana mana murtiitti deddeebifamaatii jiru. Sheer godhaa jechuudha. Namni hundi ofaa eeggatu jechuudha. Hanga xumuraatitti warri nu hordoftan guddaasaa galatoomaa sheer gochuun dagatinaa. Warri haaraa taatan immoo subscribe godhaa jechuudha. Subscribe gootan nuuf jajjabina nuuf kennitu. Isin immoo wantoota nuyi haala kanaan kinooti wantoota baay'ee nama ajaa'iban yeroo gadi lakkifne battalumatti isin bira gaa jechuudha. Viidiyoon daawwachaa turtan magaalaa Fiichee fi magaalaa Hambisooti jechuudha. Fiichee magaalaa godinaatii Hambisoo magaalaa yakkichi keessatti raawwatameedha. Egaa hanga xumuraatti nu wajjin turuu keessaniif galata qabdu jechuudha. Guddaasaa galatooma. Barri
bareedana badeechi rabbi jedhee